في الرقابة ولا لو سركان تمام ديم تومي فاتي هو برباد رمون انتموف عبدو مريادو كبنا سيبودا جرا نمني توكو ستين دبتو اتفايد مي انغوتانا جينا يوني رمودا رجاجي سوتجي اتيادت دول لك دابت دايسي جئتي هيوني ورمو وان اني قدو ددب غارة ديمي كويس ديبسي حفورة فرد جيني فوده هددن نمتي جبيتي دارا قل Oromo hidden darbe amaran fayyanne amara hidden darbe Oromo fayyanne Tigray fayyanne Eltiram fayyanne Mali nama namtani isa male naman kaptani beekan kaptani haaduf tufaannon sun yo beekan gaban carra akkana arkate namni balleeysu addunyaa tanarran jiru amma maayimi kana wajjin lolta eenyu injifata isa wajjin lolte mee fakkeenyaaf hoggona dadhabaa liidara dadhabaa kana wajjin lolte eenyu injifachuuf abao wabo injifatta fanno injifatta Tigray injifatta okay Tigray injifatta Gafa Asmara wajjin jirtu gafa Fanno wajjin jirtu gafa Itoophiyaa guutuu wajjin jirtu maal injifate abduu manaba as teeysanii naasayna namni Oromoo cabse Abiy Ahmed bakka Oromoon fiintarra geesse namni fuudhee ifgoota deebise Abiy Ahmed Fannoon Oromoodha Abiy Ahmed Oromoon jala muree ifichi muka me isini namati demati tichataka ifirra dorka lafatay sane gadda Abiy Ahmed jalatti Oromumma kaysan farfadda me isini nama Abiy Ahmed jalatti Oromumma kaysaninu isini namati bona me lafatay sanin daba kaysanin bona me demati dargaggo kaysanin bona me dema kulkule walgees But I think people they don't even know what they say. So there is a lot of people have been writing on Jamal. Yes. Ihama Ada Budarkara me jechuni teko jechu wad bachu hereti. Me obsimu Busy to afani kabati. dubbi tana da ba fito rabana bar dubbin tunu breaking news ida ba Hi, you guys didn't hear that? And again, no you don't get say write a page on it on Facebook. Namut hidun kumi gudda to the imagine. It's all one day and get the noti Alkan Friday Rahasa to result just come straight up. It's not about any person or it's not about an artist or it's not about it. It's all about an institution. so the OSA has been hijacked. I mean Osfana has been hijacked. Osfana malaka kuma gudda fudataniti amma korene yo jijjirtu yookaan amata akka afaan Oromoo goona Umar Kongo ni beeyna bara akka afaan Oromootis godhu Ergar Kasibate is a full time today. It is gone. Akabishan phony lute sente. So amma soddoma farratti Osfana waan kanarratti warri arsiidha akka malee falmachuu qaba Akam Oromoo sontaan Malgona. arsii Osfana gurguratee arsii keessa goobanaan arsii tokko Osfana gurguratee maqaan jawu akkam baane dafee waan kana wanna harka deebisuu qaba wanna Oromoo harka nuti dheengadda akka Oromooti talkan guutuu waan kana irraa dhayaa bulle hafuuri nutti ajaa'ee jira waan kana Oromoo lakkaa shururkaa kana geessa gad ilaalaa jennee
wantoota saayinoota hedduu Awme kan jaalaloo dureessan barbaadi wanna saniin dhaggeeffachuu fedha. Balaa rabbii buute. Dash and Daynet. You didn't hear it? An kaboodarraa san hin dhayne kamayyiidhaa san because I have to I have some workshop wayin qabaachuu ture Saturday morning. So achi jirra gaa torbaan guutuuchi jirra maal No, Osfanam kosa dhaabuu qabaati. Kun kosa bar. They took over then. well it's a dead end jechuu barka sana. So namni achi jirtan, did you guys hear it? I don't know who's speaking. Did you hear Yeah, that, we right? heard it. It Isin was achi social jirtu lakka media. isin fifu festival biraarra jirti. No, they posted though. Huh? They posted. Yeah, They posted. It I was- seen it. They posted. yeah. Can you able to tag on me please? I will see it was on Snapchat. I watched it on Snapchat. People posted. It's all over the only very. So you but what is Arrabaanii miti. Akka Khadiir waa arrabsutti mootummaa jibbinu kan arrabsaan jirru nuti. Mootummaan silaa Tiraamp illee ni arrafama. Mootummaan gaafa waa balleeyse ni arrafama. Mootummuma sanuu akkatti arrabsaan jirru hojii isaati wajjin lakkooyinee itti himaa jirra malee. Mootummuma sanuu. Jawaar bar ganda tokkoon bulchuu bar. Aggaaroo harkaan qabu bar Jawaar. Magaalaa Ciroo bulchaan jiru bar Jawaar. Jawaar qawwee ni sodaata Jawaar. Qawwee yoo lafa seeyisee lafaan fuudhu namu Oromoo guutuu beeka. Jawaari waraana jaarratee nama ajjeese jechuun kaanyiidha. Obboleessa kiyya cal jettee dubbatteef hawaasa kanaaf si jibbaa deema ragaa wajjin fidi. Qawwee namni jaareewu gaaraa galcha Jawaar. Qawwee gaaratti hin jaaru. Oromoo guutuu beeka kan. Jawaarin nama jaaree viidiyoo waraabee ajjeese yoo jette nama guutuu beeka. Nama guutuu beeka feeka kun soba dirree taa'u kan namni hundi sirra beeku. Siyaasa Jawaar ni jibbita wallahi arrabaan uumaa godhuu hin dandeessu. Jabaattee waan Jawaar mootummaa keeku mootummaan kun yoo ofirraa cufe Jawaar qurxummii bishaan keessaa baate godhuu danda'a mootummaan. Hawaasaaf yoo tola oole taankii harkaa qaba Jawaaris marroos qurxummii bishaan keessaa baate godhuu danda'a mootummaan. Yoo isiniif tola oole Jawaaris qurxummii bishaan keessaa baate godhuu danda'a. Hojii qofaan. Yoo isinitti tole Jawaar isinirraa callisa. Arra Oromoo tolee jiru yes sitti toluu mala. Ati lafa sii kannanii sitti toluu mala. Yoo Oromoof hin quuqamne immoo ganamarraa xibsii nyaattee garaa kee guuttattee jimaa bareedaa bitattee sitti toluu mala. Nama du'u ijaan arguu dhabuu mala. Biyya seera dhabde tana ijaan arguu dhabuu mala. Biyya abbaan barbaade si jeesee mana hidhatti nama gaafatu hin qabne haaliin kee yoo si boodaafe. Ijaan laallee agar. Biyya namni halkan akka lukkutti manatti ori'u kana ijaan agar. Biyya badaa jirtu. Biyya waraanni daangaan elchiraan daangaan isi akka feetetti Itoophiyaa keessa seentee biyya weeraraa jirtu. Biyya qawwee namni dilli kun qabu ija guduunfadhee biyyi teenya nagaa yoo jette lakki biyyi teenya nagaa miti. Manni xibsiidhaa ka ati irraa nyaattuu fi manni ati itti galtu qofaan nagaa. Garaa keessii guutame qofaan nagaa. Yoo biyyaaf ka dubbannu taate biyyi nagaa miti. Kana dubbachaa jira jechuudha. Kana dubbachuudhaaf namoonni hedduun warri akka Haftaamuu faanis mootummaan kun itti bitee arrabsiisuu jira. Hin dhaabbatu deebisaan deebisuuf. Because hojii deebisaatiif miti jechuudha. Gabbehee namni akka Jawaar ni jira. Abbaan barbaade na harrabsu namni tokko xabaqaan irraan bahina kajee ni jira. Naaf hin dubbatina namni jee ni jira. Jawaar malee. Naaf naman arrabsina namni jee ni jira. Garuu waan onnee hawaasaa keessa jiruuf namni isaa jee nama numa arrabsa. Dogongora. An abbaan barbaade Jawaar na biratti arrabsa. Turumbaduun afaanii baafatee akka gaariin na biratti arrabsa. Takkaa turumbaduu waan jenneen. Takkaa. Mirga qaba namni. Ani sammoo mirga sannaa kan yoon fedhaniin salaataa fi. Bakka yoon fedhaniin salaataa fi mirga sannaafis kan natti hin dubbatin. Deeggaruun danda'a. Hojii isaa dinqisiifachuun mala. Kabajuun mala. Niin jilbibbadhaaf don't worry about that. Ana ka jilbibbateef ka rabbi gubatu sana. Ittiin cinqatin san. Dhugaafin jilbibbadhaaf garuu haqa qabaa jeeti. Nama narrabsu. Gandarran goruu. Gosarran goruu. Arrabatti namanu. Kana arrabsallee dhiifamaan godhaaf.
Oromoon kun akka walitti toltu walitti urgoytu jennee dubbanna malee bar arraba fudhannee fiiguus ni beeynaa bar baranda guddanne wallahi baranda guddanne baga baranda guddanne garuu aarifa si godha akka ati qaramtu si godha baranda guddachuun gabbaatee arraba akka faashinatti 24 hour nama arrabsuun xiqqeenya abbaa fedhees ta'e abbaa fedhe ta'e waa yaada nama hangan takka arrabaan hin siisif intala dubartii takka meebii karaarraa gorsuu malta intala dubartiidhaa takka qaanfachiisuu malta meebii garuu dhiira arrabaan ka sirreessitu hin jiru haklaaqa gaariidhaan karaa nabiin gorre karaa yesuus hin gorre karaa seeraan gorre maali nutiin kun koy nutiin kun maal harkaa qabna seera mootummaati moo seera nabiiti moo maali wanni harkaa qabna jibbinsi dilli kun maali wajjini naazai wallaalaa dhiisi biraa kuti abaarsa dila ganda wali buusu maqaa gandaa dhoyte dhugatti waan ati hin goone Khadirii gizee godhu nama guba ni sheenoyta namni kun yoo nageenyi isaa san eeggamee feeta kabajaan Khadiir duraan qabu so yoo guddate feeta yoo itti cime feeta Khadiir akka Qamar Yuusufitti yoo mul'ate feeta waggaa sadeen kanama Khadiir barsila isin kabajuu qaba warra isaaf akka lolu kan dhiisee waa'ee arrabaa kana dhiisuu qaba ture bar sila barakaan akkasitti namni kun lolee fi akkasitti wanni ture arra deebi'ee osoo namni tuqinitti deebi'ee namni dhiisee amalaa'u jee dhiisee garuu isaa xiqqaachaa deema Khadiirii onnee hawaasaa keessaa bahu jira moo obboleessa kiyya mee dhuguma rabbi if gaafadhu Khadiiriitu onneen hawaasa Oromoo keessaa xiqqaachaa tokkoon bahaa deemaa jira moo Khadiir kireedita harkachaa jira yoo Khadiiriif bochu taate bahu jira jiittiin lakki nama keenya ni hidhanna jii akka namni Khadiir arrabse kun haraaramu dhaqi hidhi garafi harka duubatti nagaa buusi rabbiillee ni jaalata jechuu namni silaa Khadiir arrabsu kunillee silaa nuti dafnee Khadiir kanarratti harkaanfi fudhanne ni callisa jechuu nu biraan kutaniin tuqanii jechuu garuu yoo duraan kara Khadiir deemu kana fiiguu feete arsii yoo arrabsuu feete Khadiir sii tuqee dhagaa gurrattee fiiguu dandeessa garuu manni kun booda walumatti haraarama haruun dhaqu kana duraas wallollee beeyna uumaa waliin goone. Kiyya akaakoo kiyya akkanatti himanii kan caliif calanqoo kanan beeka malee kan gaara booraa kana ani hin beeku jette garuu beechu ture kunoo amma maal fakkeenyaaf seenadhuma dhokachuu hin dandeenyeyyuu Minilik xaaliyaaniin tuni gochaan isheen Itoophiyaa irratti hojjetteefu hammeenyi isheen Itoophiyaa irratti hojjetteefu gumaa kaffaluu qabdi jedhamee gumaan isheen kaffaltu sun humna bobaa Finfinneen amma qabdu qooqaa kana akka maddisiisu kan godhame gumaa saniin ijaarame kun gaafa gumaa kanaan ijaaramanii bara aanolee irratti ummanni Oromoo Arsii dhumusan at the same time ummanni Jillee dhumusani marsaa lammaffaa Jillee warra hafeeyyuu kaan bishaan kaan qawweedhaan marsaa lammaffaadhaaf fixan akkamitti kana sitti muudidanii jedhee tanani ajaa'ibfadhe malee waa hunda beekuu qabda sin jechuudha. Lama girmaa kiyyaa nu biratti amma abaabuun teenya kan nuti himanitti Xaaliyaan fira Oromoo ture. Gara keenyatti fira Oromoodhaati Oromoo jaaruudhaaf tattaafatee ture Ingiliiz hogguu dhufe immoo ilma Mokonnin fudhadhaa jedhee yaa'ii meeqaatte bikkaseetu waan sana gumaa koollee si ibsuu danda'a. Laadhamma nuti bobba akka atitti yaaddu kunii fi akka nuti itti beeynus waladda jechuudha. Nuti yeroo hundaa'uudhaan amma gara bahaa kana garri bahaa odoo lolla Minilik hin dhufinitti Minilik dhufee biyya san hin cabsinitti irra guddaan Islaaman turre. Islaamummaa xiqqoo fudhatanii malee guutuuntu Islaamummaa turre jechuudha. Warri kun waan dhufeef jecha kiristaanitiin tun nu liqimsite jaaniiti sababii sanicha maal wayya karra wayyaadhaa Islaama kana biyya tanan jiru amantii tanaa fudhannu jedhanii wal mariidhaan amantii fudhatamte karaa baha Oromiyaatti nu hubachuu qabdu. Maaliif yookaan assumilee taanaa jechuudhatti. Tanaaf waan Minilik nu godhee fi Minilik wajjoonni dhufe warri dhufe goobanaa daacceedhaatii fi tokkommaas quncaas jaanis amma kaasaan waan akkasii haasooni wanni kuni waan abaa'oon nutti hime odoon ta'initti achi dura waan jiraate adeero.
Amma si galee dubbiin akkas karammoo armamuna anooneti fi harkamura anoonidha kana kan hin dhage eegaan guddadhe kanammoo ijoollummaa irraa hin beeku waan gobana daachee nu godhe Pimas eenyu ራስ መኮንን ባጫ አባ ነፍስ ሆናት የቆንጮፍቲኑ ወሬፉ ጋፈቴ አባ ጃረዳ ከየተ ፊተውራሪ አብራሂም ሐሚድ አኩማ ጎበናን በላሌፈቱሙቲ በላሌፈተም ሀረርጌት ኢልሚሳሌን አከሱመ በላሌፈት رب رحمه أنا بلالي فتح جد بكالشكو أنا بلالي فتح جد جتون the same nuti hawaasni keenya ammallee qabsoo dachaatu jira wanni hubachuu qabdu karaa keenya akkumaati amma yeroo takka beektaa booranaa maalno tuulama bubuzu amoroch takabbaal keetu sadi nuti illee wanni akkasiisan hogguu takka nu dhagahamte hogguu takka beektaa amma akkamma haasoo itti kanatti seellaa jarri keenya kun nama keenya jennee kan nuti eegas booda ittiif garanne kun humnaan dhufanii nu qabatanii akkamma reefu birhaanuun ja'utti humnaanii yookaan uummanni nu qubsiisee osoo hin ta'etti humnaan qabanne jeebeeta nu biraas hedduu jira hayi. Dusi waan akkasii dhagahamu ammaan tana wanni dhagahamu seellaa humnaanii dhufanii ejersa gooroodhaatii fi kana hundaa guutanii ganammi kajamummaa maqaa dajjaas ganameeti. Dajjaas gamana chukumte ila bakkalcha ani waasii jedhu yaadachiisa dubbiin tun waa hedduu haasanii akka ammaa isin ooftan kanatti I think it's very dangerous oromoo dabaasuudha. Bakkalcha ilaali jechuu kan barbaadani as jalaa komintii jalatti gurbaan amma doktora kan jedhamu hurrii sun maqummaan isaatu hurriidha. Tuulama bakkatti isin deebifna isin lafarraa isin kaasnaa jennaani ummanni kun yeroo sanii eeyyama gaafatee na qubachiisaa jedhee na buqqisan jedhee dhumne qubsamni lama oromiyaa baay'inni uummataa baay'ee hin jiru. Biree nama kana odoo deebisuu baatte nama kana biree kiyya odoo nama kanaa deebisuu baatte isa qofaadhaa miti waan akkasii koomentii irratti namni lee ilaa anuu siin jedheera baa anama dheengadda siin jedhe anarraa baradhu anumarraa oolaaltu jaagamaa keelloo gantuudha diina keenya gaafa jedhanii okay erga jaagamaa keelloo diina kee ta'e waaqoo guutuutis diina kiyyaan siin jedhe ana jedhe beek it's me maaliif hojjettu gaafa kan kiyya seexaneessitu ilaa kunoo amma suuraa tokkotu jiraas suuraa goe namitti kaawwaasa fidaniiti waaqoo guutuu akkamitti diina kee ta'e gaamma Kunti agarte kan isin dhukkuba beeyaa dhoko maaloo bachumina fixadha. Tatiikiin deebisin ka tatiikii oduun ta'e mariidha waaqa gu amma Gurbaan gorsaa jira. Mee amma gorsaan mee jira. dhaabbadhaa asirratti Dooktar Gorsaan jira. maal seete sagalee kee amma jechoota dubbatte maalirraa kaate kan jedhu dhiisaniiti isuma Dooktar Girmaan diina jedheera jedhee kanuma qabatanii kanuma seef godhatanii deemu namoonni. Kanuma waraabbatanii deemaniiti mana sanatti akkasitti dubbatan jedhu. Ani kanaan dura mucaan tokko dhufeetu kanuma aarii keessa seenetti waa'ee waaqoo guutuu dubbate beektaa waa'ee waaqoo guutuu dubbateeti namoonni aaran waaqoon guutuun yoom qabsaa'ee jedhe yoom qabsaa'ee qabsoo keessaa iyyuu baase maali jennaan hinde innoo jaartii sagal qaba ijoollee 49 dhalcheera yoomidhaan qabsaa'e kan qabsoon kanaa dhugaa rabbi deemaas jedhee walitti na buusuudhaaf jedhee tan ofirraa darbadde beektaa maaliif jechuma sanan fuudhee deeme bakka aarii keessa namni yeroo seenu waanuma qabdu sana ofirraa ta'u si godha. Beektaa waa'ee waaqoo guutuu ijoolleen baalee yeroo dubbattu lakki arsiidha jedhu arsiin akka hin dubbanne godhu baaleen akka dubbatu godhe leenca ofii osoo hin lalisiin osoo ittiin saalfattee akka teessu si godhu namoonni akkasii miti. Waan qabnu wal faana waan qabnu sana lalisuun guddisuun dirqamadha. Garuu namni immoo goota kiyya jedhee waammate yanaan jalan dhaabbateen yoo siif diina ta'uu danda'a. Miila kee isa ammaa kana isa ittiin kophee kee fuudhiiti isa durii keessatti seenaa durii keessatti of kaayi dura of kaayi ilaali yeroo sanatti
abbaa lafaa hin jedhamu jira. Qabsoon Ilaa Joon. goota of gochuun jira. Qabsoon lafa qubachiisuun jira. Qabsoon gosa ofii lalisuu fi gosa ofii guddisuun jira. Kan hunda keessatti namni walitti qabsaa. Yeroo kanatti gootni caalu immoo hidhufuu danda'a. Kana keessatti abbummaadhaan jiraachuun danda'a. Duraan bare nuti Tuulama jennee Boorana jennee hangafa keenya quxusuudha jennee waliif abboomamnee jiraannaa turre. Osuma seerrii fi heerri otoo hin jiraatin. Amma garuu sirraan fudhadhu Tuulamni maali quxusuutti waan taateef sirraan fudhadhu jetteetuma ukkeenarraa kaasta rakkoon hin jiru. Ilaa Joon akkasii miti ilaa. Ani waan Amma si jedhu. seenaa sana keessaa baatee waan amma jiru sana irratti haa dubban. Dooktar